Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkam yoon eegdanii, akkam isaati kan eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Waaqayyoo, maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheenis nuti qulqulleetti qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse maqaan haadha teenya qulqulleetti dubree maaramee kan ulfaattee fi kan kabajamte nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin ilaallu seera Lewwotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 44. Ani Waaqayyo gooftaan keessan, ani qulqulluu waanan ta'eef isinis of qulqulleessaa, qulqullootas ta'aa. Uumama lafa irra munyuuqan kanaan namummaa keessan hin xureessinaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Maqaan sagalee kanaa maqaa Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Egaa yaa saba Waaqayyoodha, Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka qulqulluu ta'e, Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa dhugaa akka ta'e kitaabni qulqulluunis innis ragaa nuu ba'a jechuudha. Egaa asirratti kan hubachuu qabnu ani qulqulluu akkuman ta'e isinis qulqulluu ta'aa jedhee dubbata. Yaa saba Waaqayyoo, uumama Waaqayyoo guyyaa jalqabaa kaasee haga xumuraatitti uumeen akka hin xuroofne of eegai, akka of hin xureessine jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu ajaja. Egaa addunyaa kanarratti kan uumamu hundumaa Waaqayyo akka uume ni beekama. Egaa isaanis akka isin hin xureessine, ofii keessanis akka of hin xureessine of eegaa, of qulqulleessaa jedhee dubbatee jira. Yaa saba Waaqayyoo, har'a karaa garaagaraatiin kan of xureessinu baay'een ni jirra. Arraba keenyaan kan of xureessinu baay'een ni jira. Namarra bulee kan nama xureessu baay'een ni jira. Bineensotarra bulee kan nama xureessu baay'een ni jira. Ija keenyan ilaallee kan of xureessu nu baay'een ni jira. Miila keenyan deddeemuudhaan kan of xureessu nu baay'een ni jira. Harka keenyan of qaqqabuudhaan kan of xureessinu baay'een ni jira. Kana yoo jennu xurii qaama keenya osoo hin taane keessa keenya xureessuudhaan kan deemnu yaa saba Waaqayyoo baay'ee jira. Kanaafuu nama ilaaluudhaan deemuudhaan kan of xureessinu baay'een ni jira. Namoonni tokko gaariirra deemnetti fakkaate yeroo kufanii argan wajjiniin kan kufan yoo arginu baay'een keenya ni argina. Yeroo kana uumama Waaqayyoo keessaa dhala namaa kan ta'e of xureessaa akka jirru beekuu qabna. Addaam kan kufee ture bineensota yookiin immoo uumama Waaqayyoon uumeen gowwoomfamuudhaan kan kufee yookiin kan of xureessedha. Nuti sarara yaa saba Waaqayyoo, nuti karaa garaagaraatiin namoonni yeroo gufuu nutti ta'an, qormaanonni garaagaraa yoo gufuu nutti ta'an, warroonni diinota gufuu yoo nutti ta'an ni argina yaa saba Waaqayyoo. Kun immoo qormaatatti nu buusaa jira. Kun immoo Waaqayyoo irraa nu fageessaa jira. Kun immoo nu xureessaa jira. Akka hin xuroofneef of eegaa kan jedhe kanaaf Waaqayyoon ani qulqulluu akkan ta'e isinis qulqulluu ta'aa jedhee kan dubbate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa kana. Kanaafuu bineensonni lafarra munyuuqan akka isin hin xureessine of eeggadhaa kan jedhe kanaafi. Yaa saba Waaqayyoo, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma samii uume lafas uumee jira. Lafa kanarratti wantoonni hundumtuu kan Addaamiif ajajaman hundumtuu Addaam akka bitee buluu taasifame, Addaam akka hoogganee buluu taasifame. Garuu Addaam isuma Waaqayyo akka abboomee Addaamuma kan hunda bulchu taasise kun deebi'ee isaanumaan xuraa'aa jira yaa saba Waaqayyoodha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
uumama isaa uumutti ni gammadee ture garuu gaafa addaam dogongoree gara cubbuutti deemu uumuu isaatitti ni gaddee ture. har'a yaa saba waaqayyoodha namoota meeqatu laata ijoollee ofii horatan irratti kan gaddan namoota meeqatu laata obboleessa isaatitti kan gadde namoota meeqatu laata abboota isaati irratti kan gadde. yaa saba waaqayyoodha qulqulleessuun homaa faayidaa nuuf hin qabu. xurummaa keenya kan nu qulqulleessu saamunaan keenya gaabbidha. xuraa'ummaa keenya kan nu qulqulleessu laphee qulqulluudhaan deemudha. yaa saba waaqayyoo namni nu qulqulleessuu hin danda'u. yaa saba waaqayyoo dubbateedhaaf jecha waaqayyoo garuu akka nu qulqulleessu hubadhaa. jecha waaqayyoo kaleessa baranne sana hubadhaa. kaleessa eenyurraa akka barannes hubadhaa. har'a yaa saba waaqayyoo kaleessa abbootota keenya miila jala teenyee baranne sun har'a baay'ee beekni nutti fakkaate abboota keenya irratti kan dubbannu baay'een jiraachuu dandeenya. maaliif ta'e kuni? yaa waaqayyoo ati nu sirreessi beekassi waa hunda godhuu kan danda'u sii jechuu qabna malee. yaa saba waaqayyoo nuti humna qabna jennee yookiin beekumsa qabna jennee namatti dubbachuu hin dandeenyu. kuni aangoon kan keenyaa miti, aangoon kan waaqayyooti. beekumsi kan eenyuti? kan waaqayyooti. amantaa kan nuuf kenne eenyu? waaqayyoodha. amantaa kana waan ofii uumanne fakkaachuu dandeenya. saba waaqayyootiin xaallee ilaallu miti nuyi miti kan uummate kan nuuf kenne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. gooftaan keenya Yesuus Kiristoos odoo uumama kana hin uumin durattuyyuu ofii isaatiin galateeffatamaa kan ta'e ofii isaatiin qulqulluu kan ta'edha. erga uumama uumee raawwatee booda immoo qulqulloonni isaa ergamoonni isaa qulqulluu jedhanii kan galateeffatanidha. yaa saba waaqayyoo hubadhaa sitte har'a maa kana dadhabne? har'a waaqayyoo kadhachuu maa dadhabne? har'a gara gaadditiitti deebi'uu maaf dadhabne? har'a sagalee isaatiin jiraachuu maaliif dadhabne? har'a yaa saba waaqayyoodha barsiisanis barsiisuu isaa malee yookiin immoo waa'ee mana amantaa hubatee ittiin jiraachaa jira. abbootonni yoo sagalee waaqayyoo yookiin aangoo fudhachuu ilaalan malee ittiin jiraachaa jiru. faarfattoonni yoo sagalee waaqayyoo faarfatan malee ittiin jiraachaa jiru. maaliifan jecha kana mata duree godhee fudhadhee faarfadhe? maaf wanceessa kana keessattis jechoota kana dubbadhe? kanan dubbadhees immoo ittiin jiraachaa jira jedhanii of gaafachuun namarra jira. yaa saba waaqayyoo sagalee waaqayyoo sammuu keessatti barreeffatanii qabuu bichaa miti. yaa saba waaqayyoo ittiin jiraachuutu nama barbaachisa. aariyoosuu baay'een beeketti fakkaate yeroo baa'uun baay'ee beekutti fakkaate garuu waan xiqqoodhaan yeroo kufusanitti inni garuu baay'ee beekuu isaa sun isa miidhe malee isa fayyadne. nuti sarara baay'ee beekne yoo ta'e garuu yoo ittiin jiraanne jennee waan xiqqoodha. dhalli namaa kan dogongoro waa hedduu dhabe. tokko amantaa dhabuudhaani, lama beekumsa qaba itti fakkaatee beekumsa isaatiin dogongoree baduudhaani. beekumsi jalqabaa waaqayyo sodaachuudha. beekumsi xumuraa waaqayyo jaalachuudha. kitaabni qulqulluun beekumsi jalqabaa waaqayyo sodaachuudha. kanaafuu beekuun keenya kan ittiin ommadaannu waaqayyo sodaachuudha. beekumsi keenya ittiin jiraachuudha waan ta'eef jechuudha malee beektonni baay'een jiraachuu danda'an amantaa keenya kanarra jechuudha. kan hubannoo baay'ee qaban jiraachuu danda'an seera uumamaa haga Yohaannis raayyoo beekuu danda'an garuu sagalee saniin jiraatanii jiru. har'a doktoroonni baay'een jiraachuu danda'an, har'a profeesaroonni baay'een jiraachuu danda'an sagalee waaqayyootiin kan dagaagan garuu ittiin jiraatanii hoo'ee ala mul'isuudha moo keessa mul'isuutu caala? yaa saba waaqayyoo sagalee waaqayyoo baay'ee yoo beektan beekumsa keessan iddoo qulqulluutti facaasa. sanyii qulqulluu akkuma sanyii Abrahaam keessa sanyii qulqulluu faceessan isa facaasati. sanyii san immoo kan faceessan hammadhaa ittiin jiraadha. kanaaf ifen firiin kan nu barbaachisu. kanaaf ifen firii 30 kan barbaachisu, 60 kan barbaachisu, 100 kan barbaachisu. kanaaf ifen ittiin jiraachuudhaaf namni firii hin qabne akkamitti jiraata ree? namni firii hin buufanne akkamitti waaqayyo wajjin jiraata? firii buufachuun nama barbaachisa. ittiin jiraachuun nama barbaachisa. egaa barataan tokko qabxii gaarii yoo finne gara kutaa itti darbuu hin danda'u yookiin immoo hojii tokko ittiin hojjechuu hin danda'u yoo qabxii hin qabaanne. nuti sarara yoo firii hin qabaanne yookiin jecha waaqayyootiin yoo hin jiraanne yookiin abboommii kurnanii yoo hin jiraanne yookiin seera isaatiin yoo hin jiraanne nuti sarara kan si'oolitti taana kan gannatii hafee jechuudha. nuti sarara kan waaqayyoo dhiibne kan daabiloos taana. kanaaf irraa of eeguu qabna yaa saba waaqayyoo. hubachuu qabna yaa saba waaqayyoo.
waaqayyo gaafa nu hammeenya keenya ilaalu dhufe isa lafannaa saba waaqayyoon gaafa gaarummaa keenya ilaalu garuu hin gammanna. Kanaafuu nuti gaarummaan keenya akka nu ilaalamu guyyaa guyyaadhaan arraba keenya of to'annee ilaala ija keenya of to'annee dhageetti gurra keenya of to'annee deemsa miila keenya of to'annee qaqqabbii harka keenya of to'annee jiraachuu qabna jechuudha. Kanaafuu jecha waaqayyootiin haxiramnee hidhamnee kan jiraannu ta'uu qabna. Ani waaqayyo gooftaan keessan ani qulqulluu waanan ta'eef isinis of qulqulleessaa qulqullootas ta'a uumama lafa irra mul'uqaniin kanaan nama keessan qulqulleessinaa kan jedhudha.